Sabru, Baro Tumsa, Elomo Keltu, Jarra Pagada, Abisho Garba, Haile Fida, Mamo Mazanur, Haile Maram Gamada, Garasuruki, Asafa Sharanami, Batarabdi, Ali Shone, Oli Kadingilifi. Wanni Abiy Ahmed ammaantana Oromoorratti godhaadhaa jiru. Marroo amata 17 eega maatii biraa deeme maatiidhaan wal quban qabu. Qabsoo sabarra jira, qabsoo Oromoorra jira. Garuu maatii isaa manguddoo haadha abbaa isaa uleedhaan cafaqanii qabeenya barbadeessanii manguddoo mana ijaarchuun mana irratti gubanii fuudhanii dhabamsiisuun hangam takka nafxanyaan Oromootti garaa jabaatti waan duraan gartee nuti as gubbaadhaa afaan jechaadhaa turre hujitti hiikamtee hunoo qabiyya obilchaa jiru kan Oromoodha jettaniin namni arraantan Oromoo obilchaa jiru nama akkanaati. Ifaa ifatti OPDO'n diina Oromoo ta'uu ragaa ifitti baatee jechuudha. Ifaa ifatti ragaa ifibban. Marroon nama dargaggeessa gaara keessaa qabsoo godhaa jiru. Qawwee fudhatee. Waraanni Abiy qawwee fudhatee marroo barbaadu jiru. Osoo jiruu haadhaa fi abbaa manguddoo humna hin qabne. Manguddoo manaan baanne. Manguddoo qotee bulaa ta siyaasaan beeyne qabanii cafaquudhaa fi hidhanii dhabamsiisuun kuni ilmaan Oromoodhaa keessattuu dhaloonni maantana lafaa kaatan. Waan kana warri Oromoodhaa warreen waa barreessu warreen seenaadhaa waan kana akka dhala dhuftuuf dabrutti qalama ziqiyaatiin barreessaadha laf haayaa waan Oromoo irra geessan akkuma nuti maantana angaafa waa'ee aanoleedhaan beeku waa'ee calanqoodhaan beeku abbootiin teenya akka seenatti dhalootaaf walii dabarsaadhaa dirree calanqoo guudhaqan calii calanqoo guudhaqan bar akahayyuun keenya asitti dhumtee namni hin beekne dhalti hin beekne takka illee hin jirtu. Seenaa aanoleedhaa Oromoon hin beekne takka illee hin jirtu. Wanni amma ta'uunis akkasitti deemuudhaaf ta'a. By the way, marroon fayyaa guutuudha qaba. Hin madooynes, hin dhawamnes fayyaa guutuu qaba. Hanga daqiiqaa kanatti to this minute fayyaa guutuudha qaba. Fayyaa guutuu silaa as gubbattiin isin dhiyeessa silkiidhaan. Garuu silkii tana waan barbaadaniif jira mootummaan Itoophiyaadhaa yoo inni silkiidhaan haasa'e teknooloojii haaree galfatanii silkii tiraaggootu bakka inni jirutti gurbaa kana dhooyinee Oromoon dargaggeessa Oromoodhaa kana hamilee cabsinaadha. Waa lamaaf wanni saganteeffatanii oduu kana breaking news marroon du'ee jiraa jedhanii wanni baasaniif waa lamaaf. Takka akka marroon lafaa ka'ee silkiidhaan dubbatu lammadammaasii qeeroon Oromoodhaa arra abdii qabsoo karaa nagayaa murattee jirti. Qabsoon karaa nagayaa dukkanooytee cufamee jira karaan isiidha. Kana booda qabsoon ummanni Oromoodhaa humnaawee qabsaa'u waan jiru arra qeerroo fi qarreen Oromiyaa guutuun itti amananii fudhataniiti jiran. Karaadha barbaadaa jiran haala mijjeeffachaadhaa jiran malee Abiy injifachuudhaaf Oromoon hidhattee loluudha qabdi. Arra dargaggeessi Oromoodhaa Oromiyaa guutuu keessaa asirratti waliif galee jira jechuudha. Waliif galee jira. Dargaggeessa hamileensaa garana callaayifatte kana hamilee cabsuudhaaf, hamilee isaa gabbuusuudhaaf lakki abdiin teen jirtuu hunoo kagaara keessaa waraana hogganaadhaa jiru harka keenya galee ajjeefnee jirra. Kanaafuu harka maradhuuti abdii muradhuu nu jalatti buli waan ju'uuf kaayyoon isaa. Qabsoon arraantana dargaggoo fi dargaggeettiin Oromoodhaa irratti xiyyeeffatanii lafa haatanii eeggachaadhaa jiran qabsoo hidhannooti. Kana hubadhaa. Oromiyaa guutuu keessaa haalaatu mijaayiniif haala mijjeeffachaadhaa jiran malee this is the only way. Qabsoon hidhannoodhaa Oromoon hidhattee akka saba guddatti loltee diina fi cabsitee biyya fi jaarachuun the only solution. Furmaanni karaan tokkichi hafi kana qofa. Warra qabsoo karaa nagaatiin ji'ee galee hundaa'uu bittinneessan hidhan kaan ajjeesan belleessan qabsoon karaa nagaa dukkanoottee jirti. Filmaataa fi jinniyoonni Itoophiyaa hin jirtu. Arra dargaggoon
abdiin siidhaa wanni alatti dhageeffachaadhaa jirtu marroo yoom na biraan bahaadha oromiyaa guutuu keessa yoomiin kilaashii walitti aanaadha yoomiin akka dhiiraa diina kiyya boochisee geeraraadha wanni qeeroon oromoodhaa yaadaadhaa jirtu wanni calcalifeef kanaaf qabsoo karaa nagaa hagamaayii irraa dubbanne irraa haasoyne qeeroo kakaafne istirateejiin adda addaa itti faayidaawame garuu hin milkooyne mootummaan gabroonfataan qabsoo karaa nagayaa hin beeku obboleeyyan kee kana wadha namni si gabroonfachuudhaaf deemu abii nugusa ta'uudhaaf deema nugusummaa isaa karaa nagayaatiin lakkii nugusan taatu ummanni kana barbaadaa lakkii nugusummaa tana gadhiisiin hin taatu humnaan malee qawweedhaan malee irreedhaan malee itti garsiiftu malee kana arra wanni qeeroon oromoodhaa hubattee hanga guyyaan kun dabree waan yaanne arkannuu hanga haalli nu mijaa'u callisaniiti mataa qabatanii taa'aa jiran kana jechuun harka kennan moohaman amma opidoo akkasii yaaddi harka kennan moohaman cabanii jiranii lakki akkasii yaaddi no they are waiting for the right time they are waiting for the right time arrantana duulli Itoophiyaatti gaafni Afrikaadhaa guutuun jeeqamuudhaaf deema marroonfaan they are advancing every day if dura deemaadhaa jiran guyyarraa if dura deemaa jiran meelaala silaa isaan laafootanii silaa isaan humnan qabaatini mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaan nafxanyaan dila kanan boochu silaan dubbattu maqaa isaanii kaasuun barbaaddu maaliif akka ummanni Oromoodhaa irraanfatu barbaaddu wanni maqaa isaanii amma kaasaniif they are advancing every day fuuldura deemaa jiran fuuldura sossohaadhaa jiran lafa qabachaadhaa jiran gantoota opidiyoo ka ummata fi fixaadhaa jiru tarkaanfii irra fudhachaadhaa jiran mirga saba ifii eeguudhaaf guy tokko rafanii bulaadhaa hin jiran kanaatu mootummaa Itoophiyaadhaa maraachaadhaa jira nama tokkootu natti hime nama tokko nama opidiyoodhaa hugguuni dirqamni wallagga deemiidhaa miti maqaa wallaggaa haasoo keessatti opidiyoo biratti maqaa wallaggaa ka'e opidiyoon firra fincaanti maaliif namni kara wallaggaatti kute opidiyoo keessaa nagaan asin deebi'u oso haasoo keessatti yoo maqaa wallaggaa ka'e garaan dhaaje opidiyoo dhiiroon erguu deemanii dirqama na kennuu deemanii jaalli kiyya abaluu dhaqee achitti hafe abaloo guddi achitti hafe anis yoon dhaqen deebi'uu ni beekan this is why they cry about Marro every day plus waraanni bilisummaa Oromoodhaa jara keenya laala arra akka kaleedhaan jiru bakka dheengaddaan jiru arri boruun ifa waraanni bilisummaa Oromoodhaa tuulama keessa magaalaa Amboo jalaahi waraana nafxanyaadhaa dhawaadhaa jira arran Oromiyaa keessa nagaan sossohaadhaan jiran bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti nagaan sossohaadhaa hin jiran kana gaawonni isaan irraa booyaadhaa jiran waan ummata Oromoodhaa godhaadhaa jiran waan beekaniif opidoon gowwaadha opidoon akkumaan dura je abi marataadhaa namni marataadhaan hogganamu silaayis maraatumaa yookaan gowwaadha namni marataa amanii marataa jala deemu yookaan ififis marataadha yookaanis gowwaadha opidiyoon tun hundinuu kalee TPLF gaafa nama opidiyoodhaaf ta'u wali qabattu warreen ulaagaa isii guutuu fi ulaagaa gowwummaadhaa ulaagaa ergamuudhaa sa warra guutuuf wali qabdee gowwaa Oromoodhaa wasaka Oromoodhaa haftee hawaasaa xuree hawaasaa wali qabdee opidiyoo goote arra warruma saniitu warruma xurii hawaasaa kan TPLF kalee wali qabdee Oromoodhaan cabsuudhaaf jaarte santu arraan tanaas biyyaan deemaa jira Abiyyi Ahmad xurii hawaasaa warra madaa qabu warra rakkoo qabu warra rakkoo sammuudhaa qabu warreen gad'aantummaan hawaasa keessatti dhagamtu warra hawaasa biratti kabajaan qabne hawaasa keessaa guurtee wali qabdee koottaamee maqa isin goonaa isin Oromoon hojjeesaa isin ergannaa yoo nu ergamuuf qophii taatan waan feete harkatan jedhee wali qaban jechuudha warra waan namni je'een godhu qofa wali qaban
warra sammuu ifiitiin yaadu osoo hin taane warra namni yaadee itti himu warra yaada namaa hojiirra oolchu warra akka Abiyyi Ahmad kana jechuudha. Arra caasaan OPDO kan TPLF kalee ijaarte sun guutumatti akkasuma jira. Caasaan gareen doofotaa warreen xurii hawaasaa warreen hawaasa keessaa tufamee bahe wallaalaa kan hunda wali qabdee OPDO goote. Arra wanniin namni Abiyyi Ahmad jala deemu yookaan maraatuma akka Abiyyi yookaanis doofaadha. Wanniin ju'uuf maali? Waafirraa laaluu hin beekan. They think ajjechaadhaa fi dararaan maanta Oromoo irraan gahaadhaa jiran kanaan Oromoo tana cabsinee ni bulchinaa jedhanii yaadan OPDO'n. Gowwummaan kanaa olii nafu saba guddaa kana saba ammaasii bakka kaleedhaan jira saba kalee namni keenya hedduu wallaalaadhaa nama barate hedduu hin qabnu ture. Accessiin teknooloojiidhaa hin qabnu ture. Internetiin hin jiru. Oromoo wal quban qabdu alaa fi keessatti miti. Oromiyaa keessattuu Wallaggaa fi Harargeen Arsii fi Harargeen wal quban qaban. Maaliif? Wanni walittiidha. Wanni wal garsiisaa akka ammaa kanatti hin jirtu. Arra yeroo teknooloojiin as geesse kanatti yeroo ummanni Oromoo alaa fi keessaa wal quba qabu kanatti OPDO'n humnaan qawweedhaan Oromoo cabsinee ummata guddaa kana bulcha jettee yaaduun isiidha. Gowwummaa isiidhaati. Duuba arraas wanni newsiin Facebook irra baasanii marroon du'ee jira akkas ta'ee jira jedhanii baasan tuni maali beeytanii dargaggeessa Oromoodhaatiin carraan isin qabdan numa jalatti buluudha. Warreen gaara keessaa qabsoo godhaa jirra juu hunoo marroodhaa ajjeefnee jirra. Abdii kutadhaadhaa gabrummaa jalatti jilbiifadhaa bulaadhaa. Karaan qabsoo hidhannootti gootan tokkolleen isin nafne isiniif hin jiru jeniiti. Waan kana silaa isaan dhaamsa kana dargaggeessa Oromoodhaa biraan ga'uu barbaadan. Waan takka wanni nubatti maali beektanii waan gowwaataniif. Marroon nam tokkoo miti. Marroo is not one person. Marroon dargaggeessi Oromoodhaa guutuun arra marroodha. Carraa marroon arkate kana leenji'ee bakka dhugattiin arkamin malee dargaggeessi Oromoodhaa kun hundinuu bar marroodha. Ka ala jiruu fi keessa jiru. Yoo marroon tokko silaa du'eewu marroo miliyoon takkaa bakka bu'a. Arra Oromoon sadarkaa akkanarra jiraachuu isiidhaa you don't know because you are OPDO. Waan OPDO taataniif, waan gowwaa taataniif, waan xurii hawaasaa taataniif, waan ergamaadhaa guddattaniif, waan sammuudhaa yaaduu dhiiftanii qochumaadhaa yaaddaniif kanan beeytan. Arra marroo miliyoonotaan Oromiyaa keessa jira. Oromoon keessaa fi ala jirtu hundinuu marroodha. Marroon akka aikanitti ol bahee waan miidiyaa gubbatti dubbatu maqaansaa ol bahee malee warreen marroo caalu marroo jala meeqaantamii jira. You don't know this. Maaliif isin OPDO'dha? Waan qabsoo Oromoodhaan beektan, waan qabsoon taateen beektan, isin qabsoo isin beektan qabsoo nyaataati. Qabsoo nyaachuu, dhuguudhaa, saamuudhaa, qabsoon isin beektan namuu waan beekutti professional. Namuu waan beekutti karaa qabatetti jabaadha. Isinis nyaachuudhatti namni isin ga'u hin jiru. Saamuudhatti, hatuudhatti namni OPDO ga'u hin jiru. Garuu qeeroon Oromoodhaa kanarra guddattee jirti. Qeeroon Oromoodhaa lubbuu ifii kennitee saba ifitti kabajaa godhuudha yaaddi malee niin nyaadhaa niin dhugaa niin saamaa takkaa yaaddeen beektu. Kana wanni marroon haadhaa fi abbaasaa osoon arkin akka barnootaaf baheen amata 17 gaara keessaa Oromoodhaaf qabsaawaa jiruuf arra haadha abbaan isaa gaafa hidhaman silaa OPDO nama akka keessanii ta'e lakki annaa gahee jira angaleetiin nyaadha nagaaniin nyaadha dachii qotadheeti jee silaa gara silaa OPDO ta'e garuu sammuunsaa rakkoo saba isaa furuudhaaf boqannaa hin qabdu. Haadhaa fi abbaasaa akkuma haadhaa fi abbaa Oromoo hundatti ilaalaa jechuudha. Qabsaawaan akkana. You don't know this. Isin OPDO'dhaame kanan beektan kun isin hin galu. Arra warri kamarroodhaa warri gaara keessa jiru. Warri amma dura ilma keetu gaara jiraadhaaf haadhaa fi abbaasaa duubaa ajjeeftan akka inni itti yaadu
haadha abbaa kiyya qofaa miti haadha abbaa Oromoo hundaatu ajjeefamaadhaa jira haadha abbaan kiyya haadha abbaa Oromoodhaati kana hundaaf hin qabsoo godhuudhaaf gaaratti bahee hangaan kaayyooti galmaan ga'u hangaan du'ee dabru kabajaa saba kanaa barbaadurraa if duuban deebi'eeti garaasaa muratee beelawee dheebuudhaan dhagaan fottosaadhaa qoreen diraadhaa kilaash garaa jala kaatee gaara keessa galaa jechuudha maaliif warra kaayyoo qabu warra kaayyoo qabu jechuudha warra dhugaa saba fiitiif dhaabbate warra kanaa wajjin wal dorgomuu hin dandeessan opidoo warra kanaa wajjin you cannot stop them jara kana qabsorraa deebisuu hin dandeessan isin kaayyoon qabdan kaayyoon keessan qochumaadha garaadha isin yoo nyaattan kaayyoon teessan galma geesse yoo garaan keessan guute kaayyoon teessan galma geesse isaan kun garuu osoo nyaatanii quufuu danda'anii osoo uffatanii boonuu danda'anii osoo niitii fuudhanii wajjin gangalachuu danda'aniiti kana hundarraa if adabanii if qabanii rakkoo sabaa dura aansanii taa'aa jiran anarra wanni natti dhagabe hogguuni as gubbaa oppidoon akkuma poolisii oromiyaadhaa akkuma laafatti waraabnisummaa oromoodhaa akkana goonee jirraa marroonis dhawamee du'ee jireetti nutti himanii jiranii yaa sare silaa marroon du'ee isin silaa opidiyoo guutuu abiyyiitu dhaqee dhiichisame silaa abiyyiitu dhaqee reeffasaa viidiyoon garsiisaa bar gubbarratti dhiichisa sigale so wannin isniimu marroo wajjinaa soetiin jira ilmaan oromoodhaa warreen viidiyoo kana dhageeffattan walii himaa walii dabarsaa haga ammatti waa takka illeen taane qoreen hin dirre hin dhawamnees hin madooynees fayyaa guutuudha qaba guyyaa kaleedhaa waraana nafxanyaadhaa kan Abiy Ahmed itti erge akka isaan godhan opidiyoo gaafadha waraanni bilisummaa oromoodhaa kan wallagga jiru waraana isaan barbaaduudhaaf jala dhaqe akka isaan godhanii deebisan anaa miti anin dubbadhu as gubbatti opidiyoo gaafadha deeynaw qaamni isaanii achitti hafeeti mataan dhufeef jechuudha isaan barbaadan dhayin marroonfaan ummata oromoodhaa keessa oromiyaa keessa jiran kaayyoon isaanii if warra barbaadatti dhaqe akka isaan godhanii deebisan as gubbatti hin dubbadhu opidiyoo yoo gaafattan kalee nam meeqaatu hoflaadhaa mataan isin deebi'etti yoo gaafattan they will tell you so marroon fayyaa guutuudha qabu haga diiqaanatti hagaan allaaybii seenutti fayyaa guutuudha qabu qabsorra jira inumaa marsaa itti aantuuf if qopheessaa jira nuguun dubbisu marsaa itti aantuuf if qopheessaadhaa jira tarkaanfii maasii kalee caaltu fudhachuudhaaf tarkaanfii kalee fudhatan caaltu fudhachuudhaaf if qopheessu jira waan akkanaa waan akka kalee gootanii natti ufaa kabaja argachuudhaaf ergaadhaaf makiinaa gubbaa kaadhaa ergaadhaaf maaliif viidiyoon baafne waan waraanni keessan tahaadhaa jiru akka godhaadhaa jira maaliif viidiyoon baafne maaliif viidiyoo hin dhiifne maaliif niwus hin dabarsine kalee waraanni keenya cimaan leenjii gahaa qabu kan shaneen balleessuudhaaf ergine balaa akkanaa turre gaheeti qaamni hafee mataan nuu dhufeetti maaliif hin dabarsine oduu opidiyoo so silaa du'ees qabsaawaan silaa du'ees geeraraadhaa du'a ililchaadhaa du'a waan du'eef beeka akkatti du'e beeka qabsaawaan bu'aadhaa iyyaadhaa waynee jechaan du'a akka waraanni keessan uuu jechaa dutti koflaadhaa du'a osoo koflu du'a kaayyoo du'eef qabaa jechuudha saba isaatiif duu
akka miliyoononni duubaan jiranii dhufanii wareegaman beekaa jechuudha. Silaa marroon qabsorratti wareegamee hiise ni ililchina malee Oromoon boochu hin jirtu. Ni gamman. Maaliif? Goonni tokko gaafa wareegame goota miliyoonaatu duubaan dhufa. We know this. Seenaa qabsoo Oromoo irraa hibeeyna. Goota wareegaman kumaantamaan qabna. Goota wareegaman garuu gootan isaan caalu bakka buusaadhaati wareegamaadhaa asgaan amata 50 dabre kan. Siele opinion kan beetu ka. Opinion kan beetu. Akkasi marroon naga jira. Qabsaa'onni marroo qofaa miti warri marroo alaatis guutuun if dura deemaa jiran guyyarraa if dura deemaadhaa dura siqaadhaa akka maqaa afaan qabsoodhaatiin dura siqu jedhama duratti siiqaa jiran duratti ciiqaadhaa diina jira siqaadhaa wanni abii baaressu jiru waraanni bilisummaa Oromoodhaa arraan tana humna biyya qabattee jaaruu dandeessu gayaa horatee jira. Gaafa garii eenyu diimaan godhaa kalee guwaasu isaa kalee dhageeffadhaan guyyaa isin beeku waraanni bilisummaa Oromoodhaa Tigraay keessatti leenjifamee Tigraay keessa jiraa jedha. Yaa obboleessu an baraan qabsoo keessa ture bara diimaan faan hogganuu turan. Bara diimaan goofaadhaa wajjin diimaan goofaadhaan hoggana keenya jechaa turre. Saniin if duuba deebi'ee santuna qocce. Bara warra kanaan hogganoota keenyaa hogganoota dhaabaa gurguddoo jennee if dura laalaadhaa turre. Ka Oromoo cabse Oromoodha. Ka Oromoo cabse ilmaan Oromoodhaa wanni beektan. Abi caalaa ka Oromoo cabse warreen maqaa qabsootiin biyyatti gale. Warra akka diimaan goonaa kan. Warra maqaa ODF hin gale. Warra maqaa OLF hin biyya gale. Warra maqaa jaarmee Oromoodhaatiin biyya galeetu Oromoo tuffachiisee Oromoo cabsee Oromoo reekka walafaan deebtu godhee qabsoo Oromollee warri naaffise warra kana. Qoonni isaan Oromoo diiguudhaa fi qabsoo Oromoodhaa naaffisuu keessa qaban qooda OPDO'n qabduu gadii miti. Dhiiga nama keenyaa ka arraan tana gannaqamaadhaa jiru kana ka itti gaafatamuudhaaf taa'u OPDO qofaa miti. Warreen Oromoo kan cabsuu dandeessu karaa kanaaniiti Oromoo ajjeesi Oromoo jiilchi qawweedhaan gatteesi warri jee gorsaa jiru warra akka diimaan godhaa kan he said himself muummicha ministeeraa anaatu gorsaa je arra isaanii wajjin dalagaadhaa jiraa je warri arraan tana qabsuu goona jee alatti hafe kun warreen dubbiin hin galiniif warreen biyya jeequ jiru warra diinni TPLF ergachaa jirtuu je beekadhaa kaleedhaas TPLF warra shaabiyaan ergachaa turtee jettiin abaa'uudhaan. TPLFinis gaafa isiin gaara keessaa qabsaa'u turte dargiin akkanuma jechaanii ture. Shaabiyaadhaa fi TPLFin gaafa qabsoorra jirtu warri biyya bulchu warri ati darbuudhaa qaarsuu deemtu of course maqaa gaarii siin hin jiru. Maqaa gaarii siif hin kennu. Garuu warri OPDO'dhaa haajuu kan nama gaddisiisu warreen hoggana keenya jennee if duratti laalaadhaa turre edaanuu dogoggora guddaa keessa turre edaawwannummaan gaafa aabaa'oo keessatti aabaa'oo sochii dhoorkee cabsee nu hambisee hu edaanuu warreen akkanaa siigaleen akkasii warreen hidhamuu hayyoota Oromoodhaa Jowaar Mahmud irraa eegalee warra akka Abdii Raggaasaa Baqqalaa Garbaadhaa keessaa duraantummaadhaan qooda qabu Diimaan Goofaadha. Leencoo Baatiifaadha. Leencoo Lataafaadha. Kamaal Galchuufaadha. Kana amantanuu amanuu baattanuu dhugaan jirtu kana. Amiin Jundiifaadha. Amantanuu amanuu baattanuu warreen harka keessaa qabu hidhamuu Jowaar keessaa warri harka qabu feetan fudhaa feetan dhiisaa jara kana
wanni OPDO qofatti qubalaannuuf hin jirtu asirratti hidhuu irratti ajjechaa deemtu irratti wanni OPDO qofatti harka laannuuf hin jirtu gurguddaan warri hidhaadhaa jiru warri Jawaar akkatti hin baane Jawaar keessattuu Jawaar addatti Jawaar caanurra kaa'ee nuu bara meeqa qabsoo godhaadhaa ture mucaan kun Oromoo biratti nu boodaan dhufee fudhatama harkatee mucaa kana awwaalu warri harka keessaa qabu warri gurguddaa manguddootan waan hedduu waan hin dubbachuun barbaanne jira waan hin beeku waan hin gabbee haasawuun barbaanne laata yoon dubbadhe waatu badaa jee eeggadhu sigalee waan akkasii hedduudhaa jira jechuudha manguddoota na ta'a addatti Jawaar Mohaammed warri ukkaamsaa jiru warri Jawaar irraa hijaa hamtuu qabu warra hogganoota jaarmee Oromoodhaa warra maqaa ABO'tiin gale warra maqaa ABO tokkoomeetiin gale warra maqaa ODF'tiin gale warreen kun Jawaar Mohaammed hijaa guddurraa qaban warreen rogeeyyiin ala kanatti duraa wajjin dalagaadhaa turre 2014 irraa hanga 2018 wajjin dalagaa turre hedduunis warri irraan tana mootummaa tana jalatti maxxanee deemu kuni irra hedduun isaanii warra Jawaar irraa hijaa qabu maaliif maqaa barbaada waan sabaa osoo hin taane maqaa barbaada kana wannin yeroo hedduu caljuuf maali Oromoon Jawaar Mohammediif hin ta'in Oromoon Hacaaluudhaaf hin ta'in eenyuuf taatee waan juutu gaddisiisa keessattuu waa hedduun dubbannu namni qabsaawaan qabsoo keessatti walitti illee ni mufattaa walitti illee ni gufattaa this is normal garuu dantaa sabaa namni dabarsee hin kennu hogguu saba dhufte namni aarii walii qabus walii dhiiseeti rakkoo saba fi furuu dura aansee rakkoo fi san boodarra aanfatee boodarra wal gaafata arra warri keenya warri biyyatti gale Jawaar osoo tokkooma aboo mataa walii qabadhaa mee haa tokkoomnu yoo tokkoomnu illee humnan taanu osoo juuti boodarra edaa isaan inni haa tokkoomnu ja'an edaa isaan isarra dalagaadhaa jiran akkamitti isa kana hallayyaana hinaa annamni akkamitti obboleessafitti waan akkana yaadee nagaan boqotee bulaa waan juniin ajaa'iba akkamitti nagaan nyaatee jiraataa nama kalee wajjin nyaate jaala qabsoodhaa afaanii wajjin koflaadhaa hallayyaa naqee akkamitti nagaan boqotee jiraataa akkamitti nagaan rafee ka'aa waan juniin ajaa'iba and I don't do that gurguddaan nuti iddootti eegduuni irra hedduun isaanii warra akkasiiti garuu qeeroo Oromoodhaa qarree Oromoodhaa kun qalbii hin cabsu bakka jirtanii waraanni gaara jiru marroonfaan isiniif lolu jiran marroonfaan isiniif lolu jiran obboleessoo walitti warri gaara keessaa qawwee dha'u jiru ifiif qabsaawaadhaan jiran ummata kanaaf qabsaawaadhaa jiran yakki ala kana lakkaa'an kun yakki waraana akkas godhe maarrirra keenya akkas tanjan kun hijiba kalees jaamaadhaa ture warri beeyne ijoolleen ammaan tana lafaa haatan yoon beeyne kalees jaamaadhaa ture qabsaa'otaaf maqaan gaariin hin kennamu Nelson Mandelaan listii terroristii gubbaadha ture garuu at the end Noobeelii nagaa badhaafameeti addunyaa irratti namni ka'ee Mandeelaa wajjin suuraa ka'uun aangoonni addunyaadhaa bulchaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa Prime Ministeriin England dhaqanii Nelson Mandeelaa wajjin dhaabbatanii suuraa ka'uudhaaf walumatti fiigaadhaa turan nama listii terroristii gubbaa kaanii namni kun shoorar keessaadha jechaa turan boodarra nama nagayaa beekamaa taheeti addunyaa biratti namoota akkaan jaalataman keessaa Nelson Mandeelaan ka duraati garuu hidhameeti cafaqamee maqaan hamaan kennamee fi moggeeffamee marroonfaanis akkasu warreen marroo wajjin arraan kana qabsaa'u jirus
akkasuma booddee arraaf kadan de hundi dhagaatti erbata keessattuu warri mootummaadha warri ka diimaana goodhaa kunis warri ka leencoo lataatis warri ka leencoo baatiidha warri ka amin jinni kunis taa'eetuma shane ajani shane onak shane ajani garuu maaliif jiraqatti onak shaneen tummaa heddummaatti waan jiru think about this waan sodaatamaadhaa jiraniif waan humnataa jiraniif waan mootummaa tana raasaadhaa jiraniif waan hidda jalaa ciraadhaa jiraniif kanaaf jechuudha nu hundinuu marroo ta'uudhaaf if qopheessuudha qabna lubbuu du'anafne lubbuu baqachaanii ooltu muduuta baqachaanii ooltu samiin kortu dachiidhaan seentu du'a tana namni jalaa bahu hin jiru du'a garuu du'a kabajaadhaa du'a gaariidha du'a kabajaadhaa du'uun gammaddee duuta du'a jalaa bahuudhaan teenya du'a feetu gufattee duutu feetu gacciiftee duutu feetu fe'amtee duutu du'a jalaa hafuudhaa hin teenye du'a kabajaadhaa guutuutu barboonaa duuta silaas narraa naftu kabajaaniin du'e maal abbaasi dhiirti akkana namni onnee qabu dhiirti akka yaadde jechuudha bar oopidiyoonis duumaaf teessi abiyyiis duumaaf ta'a taayyeen faanis duumaaf ta'an of course marroon faanis duuf ta'an du'a marrootii fi du'a taayyeedhaa mee wal maddii qabaa laala du'a doofaadhaatii fi du'a gootaa sigalee dhiirti kana yaaddi if dura du'a sirraa nafneef lubbuu bakka keessu dhabdee akkasii fayyaa ta'a marroon fayyaa jaanguutuudha qaba nageetti jira jara hudha qabeeti itti jira kanaatu maraachaadhaa jira an qabsaa'ota oromoodha warreen oromoodhaaf akka nuti kalee godhaadhaa turre gaara keessa dhagaa boraafattanii biyyee gubbaa kilaash garaa jala kaattanii arras oromoodhaaf qabsoo godhaadhaa jirtan kabajaan isin oromoo biratti qabdan daangaan qabdu himuun taatu kabajaan isin nu birattis qabdan daangaan qabdu ilmaan oromoodhaa hundi kan hubadha nama isiniif je'ee waan takkaan isinii hima waan takkaan isinii hima waan nu mudate dubbii takkaan isinii dubbii gabaabdu talaaniin xumuraa rooba samiidhaa akkatti buukan keessa kan lafti jalaan horofaa kan kopheen tun namni hundinuu kophee waraana kan qabu kun caantaadha qabaa garii qabiilaan deebus ni jira kana keessa gammoojjii keessa osoo deemnu tokko aruuzni beeti aruuza karaa deemaa shamarran kun huccuu adii tana uffatanii bebbereedanii gurbaan aruustitti maddii kaayee lookoo harka qabatee dubri gamanaa heellee utaalaadhaa dardari gamasii urruubaadhaa kun dhiichisaadhaa aruuza kana manan taraatii baasanii mana gurbatti galchuudhaaf deeman gaasa moora galuudhaa deemna osoo karaa deemnu walitti dhufnee jechuudha kana tokko dhaabbatee ilaalee nama guddaadha nama xiqqoo umriin isaa amma 25 26 nama kanaatti dhaabbatee ilaalee akkatti ijatti qabee ilaalee saboo ani kunis oromoodha akkatti gartee gaara keessatti horofa jilbas seenee ba'aan duudarraa qabdu ba'aan raashinaa fi huccuudhaa fi wani qabduuni ati luuqa ni geessi luuqa tokko geessi namni waraanaa yeroo hundaa'u ba'aan duudarraa qabu luuqa ni geessi kiiloo 50 ba'aa duudarra kaatee si horofa sasaabirru baaroo tumsaa elomoo qilxuu jaarraa abbaa gadaa abishoo garbaa haayilee fidaa maannoo mazannir haayila maariyaam gammadaa gara suurukii asaffaa shaaroo namni bakar abdii caalii shonee olii qaadingilii